Bishana disababa ya galana gutuna tabarsi bishana disababa ya galana gutuna tabarsi hindune ningagabe ya magalle shashi na parti. Ani maqaan koo Effijiin jedhama. Kanan dhaladhe bara 1992 godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee ganda Duwwaa Afur keessatti yeroo ta'u bara 1999 umriin koo waggaa 7 yeroo guutu maatiin koo gara mana barnootaatti na erganii. Maatiin kiyya ijoollee 8 qabu. 6 dhiira yeroo ta'an 2 immoo dubartiidha. Dubartii keessaa ani ishee hangafaa. Ijoollummaa kootii kaasee bakka haati kiyya hin jirretti akka haadhaa ta'een maatii kiyya gaggeessaa ture. Haati kiyya bakka tokko yeroo deemtu rakkoon ta'e yeroo ishee qunnamu akka hangafummaatti waa hunda kan to'atu ana. Durbi haadhaaf bakka buuteedha jedhu miti haadholiin anis haadha koof gargaartuu cimtuun ture. Haala kanaan barnoota koo kutaa 7ffaa yeroon ga'u guyyaa tokko mucayyoo adaadaa kiyyaa tokko waliin wal qabannee gara suuqii otoo deemaa jirru dargaggoonni 2 kan dura isaan argine hin beekne gara keenyatti dhufu. Isaan keessaa tokko intala adaadaa koorraa harka isaa dabarsee anaan na rukuta. Bishana disababa ya galana gutuna tabarsi bishana disababa ya galana gutuna tabarsi hindune ningagabe ya magalle shashi na parti. Anis baay'eetti aareen miira ariifataan ati gurbaa bakka maal na rukuttaa hinna nyaachiste moo na baaste moo maal narraa qabdaa jechuun ifadheen isan gaafadhe. Miirri anitti argisiisaa jiru kuni homaatoo isatti hin beekamiin gara kootti siqaa. Ammas aariin kiyya dabalee sanuu anatti siqxaa jedheen ofirraa achisan darbadhe. Yeroo kanatti lakkee naannoo kana dhufnee mana namaa barbaannee ni dhabne. Bilbila bilbiluufiif immoo bilbila toon qabatiin manaa baanee rakkachaati jirra. Kanaaf yoo bilbila qabaattan nu deeggaraa jechuun na gaafate. Dubartiin tokko takkaatti guddistee aartee takkaatti immoo guddistee maqabbanoofti. Anillee amaluma kana waan hin qabuuf miira aariin keessa jiru keessaa baheen gaddeefiin akka bilbilatuuf bilbila kiyyan kenneefi. Haa ta'utii garuu gamneen kun namatti bilbiluuf otoo hin taane lakkoofsa isaa bilbila koo keessa naqee erga waameefii booda xumureera jedhee bilbila isaanatti kenne. Erga kanaas xiqquma erga nurraa siqanii booda bilbilee nama amma bilbila keessarraa fuudhee namaaf hin bilbila jedhee si goyyomsee lakkoofsa kee fudhatedha na bari jedhee maqaa isaanatti hime. Anis haalli dhiyeenya isaa adda waan natti ta'eef tole jedheen maqaa kiyyalleen itti hime. Kanuma dubbannee nagaas erga walitti dhaammannee booda ammas akkuma mana gahetti dargaggeessi kun naaf bilbile. Kaaseen maal dhabde yeroon jedhu lakkoofsa bilbilaa kana qabadhu si fayyadaa jedhee naaf deebise. Anis maali lakkoofsi kun lakkoofsa hanga ammaatti naaf bilbilamurraa addadha moo jedhee yeroon deebisuu fi eeyyeen addadhaa yoo dandeesse tarii bilbilli si jalaa baduu waan danda'uuf sammuu keetti qabadhu anarraa kaasee lakkoofsa kee sammuu kiyyatti qabadheera jedhee dhugaa haa ta'u soba tooraan hunduma isaanatti hime. Eega kanaas nagaan bulinaan jedhe. Bishana disababa ya galana gutuna tabarsi bishana disababa ya galana gutuna tabarsi hindune ningagabe ya magalle shashi na parti. Rafe jedheen dhimma koo baafadheen hirriba koo jalqabeen halkan sa'aatii 7 yeroo ta'u ammas dargaggeessi kun ni bilbila. Maal si dhukkubee mooyii halkan kana kanan irratti bilbila iyyisiistu maatiin ishee maal jedhu jettee hin yaaddu jedheen asaaseen itti dubbadhe. Lakki akka ati yeroo raftu adda baafachuu fi edaa atis akkuma koo hirribni sin qabne jechuun na gaafate. Anis lakki hojii manaa hojjetadheen reefuma gadi jedhaa. Maatiin koo hundi isaanii immoo rafaniiru. Lamuu lammata sa'aatii kanatti naaf hin bilbilinii jedheen itti dubbadhe. Yeroo kanatti halkanuma kana otoo wal arginee rakkoo maalii qabaa jechuun na gaafate. Anis hin qaanofneen nama qaaneessitii yaa gurbaa koo sammuun kee ni maraateera fakkaataa nagaan bulii
jedheen bilbila koo irratti cufadhe. Guyyaama bilbila koo fudhatee si'a sadii naaf bilbile. Guyyaa lammaffaa ammas ganama barii sa'a 12 yeroo ta'u gara bilbila kootti bilbile. Tole jedhee kaaseen nagaa bulteeyyii yaa namicha maraatee jedheen yeroon isan gaafadhu ganamaan hirribaa akka kaatu adda baafachuu fi kaateeyyii jedhee na gaafata. Anis yoon kaanee maal jechuu fi jedheen yeroon gaafadhu yoo haga yoonaan kaane abbaa manaa ganama barii ka'ee bakka hojii deemuuf dandeessee cireen qopheessitu siiniin jedhaa jedhee natti deebise. Qooseen hin kaane noommayyuu erga jettee immoo sa'aatii 4tti rafa jedheen gara hojii kootti deebi'e. Dhuguma ni rafte jedhee ammas sa'aatii 4tti naaf bilbile. Kaatee jechuunis yeroo na gaafatu dhuguma ni rafti seetee ka'uu kiyya beekuuf deebistee bilbilteeyyii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanannis eeyyeen hangammati jecha dubbattuuf amanamtu akka taate adda baafachuu fi jedhee natti dubbate. Eega kanaanis amanamtuu miti maaltu dhufaa jedheen yeroon isan gaafadhu otuun abbaa manaa kee ta'ee akka amanamtuu taatuuf sin barsiifadhaa jedhee naaf deebise. Haasoo yeroo dheeraas waliin haasoo erga jalqabnee booda baay'ee na bohaarsuu isaarraan kan ka'e deebisee hanga ijaan isaa argutti mataa makootii ariifachuun jalqabe. Sababiinsaa durumaanuu guyyuma sanan argi malee haala isaa sirriitti hin beeku. Akka fedhii isaattinnis guyya 3 na beellamee jalaa hafeen guyyaa arfaffaatti isaa arge. Haalli dhaabbiinsaa baay'ee kan namatti toludha. Bareedinni isaallee bareedina dubartiidha. Handaaqqoo haadha koo gurgureen halkaniif guyyaa bilbila si waliin taphadheera. Kanaan olitti humna waan hin qabneef kaayyoon akkana si jeequu koo si jaallachuu koodha. Maal jettee naaf deebistaa jechuun na gaafate. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hinduuneen hin gaggaabe yaa magaalee shaashii na hafarti. Qaana'een lafan ilaale. Homaa deebisa toon kenniniifiin nagaatti jedheen gara mana keenyaatti galee. Bulee ammas naaf bilbilee walaa arginuu jechuun na gaafata. Tole jedheen naannoo mana keenyarraa fagoo ta'etti dargaggoo kana waliin wal beellamne. Haasofnee wal kofalchiisnee walitti tollee gara manaatti na gaggeessuuf yeroo na waliin deebi'u kan sodaatan nama jalaa nafu jedhama mitiire. Dhaaba mana keenyaa kan ta'e abbaan koo fuullee keenyatti nutti dhufe. Yeroos homaa tokko natti hin dubbanne calluma jedhee gara manaatti galee. Akka galeen garuu uleenni naaf qopheesse kana jedheen isinitti himuu hin danda'u. Gaafan manatti galuu hin na reebetu hin taane hin na quncise. Daakee ashaaroo na godhee lafa na kaa'ee. Reebamuu koo jaalalleen koo dhaga'e. Anis erga isin na reebdanii beeka jedheen hariiroo jaalallee koo waliin hin qabu nan jabeeffadhe. Guyyaa guyyaatiin erga kanaa mana keenyatti waa'ee koo dubbii hamaa godhamee hinuma odeeffama. Anaan mataa na dhukkubaa. Guyyaa tokko jaalallee kootiin maalin godhaa maatiin kiyya na rakkisanii yoom na fuutaa jechuun yeroon isan gaafadhu ammallee si fuudhuu nan danda'a. Baatee yoo dhufte mana kireeffannee galuu malee wanti nurraa eegamu hin jiru. Inni kaan qophaadha. Isaaf immoo bullee sirreessinaa jedhee naaf deebise. Haala kanaan otoo hin jiru guyyaa tokko sababa kootti lolli mana keenyatti ka'a. Halkan qixxee kallacha jaalallee kootti bilbiladhe. Fiigee bakka hin jiru dhufe. Anis na fudhadhu jireenyi mana keenyaa nagaheeraa jechuun yeroon isan gaafadhu yeroo sanatti na fudhatee mana hiriyaasaa erga na bulchee booda bulee mana firasaa na geessee jaarsa gara maatii kiyyatti ergee. Araarris bu'ee yeroon gaa'elaan nuuf ta'e. Rabbii faa galatuutii waggaa 3 waliin jiraanne. Yeroo kana gidduutti daa'ima tokko godhanne. Turtii waggaa 3 erga waliin jiraannee booda jiruu keenya fooyyessuuf abbaa manaa koodhaan biyya hambaa deemeen deebi'aa jechuun isan gaafadha. Yeroo kanatti abbaan manaan koo tolinaa jechuun dandeenye. Haa ta'utii garuu abbaa isaatti meen ijoollummaadhaan jireenya kana deemeen fooyyessaa ilma keessa
keessan naa kadhadhaa jedheen jaarsan kadhadhe. Jaarsi afaan mi'aawaa waan ta'eef abbaa manaa koo naaf amansiise. Paaspoortii baafadheen piroosesii jalqabeen viizaan kiyyallee guyyaa 15 keessatti naaf dhufee bara 2010 imala koo gara biyya ormaatti raawwadhe. Amma ergani malees waggaa 3 xumureen jira. Jireenya keenya jijjiiruuf bultii koo adiiseen fagaadhullee sekendii tokkoof garuu abbaa manaa koo fi daa'ima koo otoo yaadiin ooleen hin beeku. Otoo lubbuun jiru eenyumaaniyyuu abbaa manaa kootti hin qixxeessu. Bagayyuu guyyaa sana na rukutee. Deemsa rabbii kennaasaa adda ta'etu haala kanaan wal nu barsiisa. Nagaan koo guutuun bakkuma inni jirutti naaf haa ta'u. Baay'een jaalladha. Lubbuu kiyya tokkittiin qabu dabarsee nan kennaafi. Umurii kiyyarraa rabbi isaaf haa dabalu. Gaarummaa umurii isaa keessatti naaf haa baay'isu. Abbaa manaa koo JE godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko keessa jiraattu bareedaa koo lubbuu koo sin jaalladha. Ergaa kana kan siif qoode ana haadha manaa kee FG yeroof Kuwait jiraattudha. Yeroo gabaabaa keessatti deebi'een jiruu keenya ho'aatti ni deebina. Jaalatamtoonni qophii kanaa rabbi ija nagaan jaarsa kee fi daa'ima kee waliin wal sinaa argisiisu naan jedha. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hinduuneen hin gaggaabe. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi abbaa manaa isheef ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee hawwii gaarii nagaadhaan abbaa manaa ishee fi daa'ima ishee akka argitu akka hawwitanii fi kadhannaa keessaniin maatii kan akka yaadattan hawwii gaarii fi milkaa'ina gaarii akka kadhattanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhallee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun anaan illee na deeggaraa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif naawwaa horaa bulaa. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Bishaan Addis Ababa yaa galaana guutuu na dabarsi. Hinduuneen hin gaggaabe yaa magaalee shaashii.